Assalamualaikum daawwattoota keenya. Mee waa'ee giiftii duree Aliinaa kan galmee ishee ajaa'iba ta'e haa dubbannu. Obboleettii Andirees ta'uu ishee kan beeksiste yoo ta'u fiilma darbe keessatti amala barbaachisaa yeroo dheeraa turu ta'uu ishee mirkaneessiteetti. Eeyyee sirriitti dhageessaniittu. Aliinaan impaayera kanaaf amanamtuu fi obboleessa ishee Andirees irraa addaadha. Isheen imperaatora akka diinatti hin ilaaltu akka Andireesitti jechuudha. Sababni isaas Orhan Bey tarkaanfii inni itti aanu masaraa Aayidus ta'eeti jira. Kanaaf hojii kanaaf turaan Alpii fi Abdurrahmaaniif hojii kana ramadeera. Lamaan isaanii iyyuu tooftaa Evranos hojjetanii salphatti masaraa sana seenaniiti jiru. Akkasuma salphatti masaraa sanallee ni mo'atu. Aliinaa yoo ilaalle giiftii duree Aliinaan hidhamuu dandeessi. Namoonni tokko akka jaanitti giiftii duree Aliinaan Jaalallee Filaafiyus tan duraanii taati jaanii yaadu. Kanaafidha Andirees diina Filaafiyus kan ta'eef akkas jedhu. Waa'ee kanaa dhugaa jiru amma isinitti himna. Daawwattoota akkuma beektan Filaafiyus umrii isaa guutuu ijoollummaa isaa irraa kaasee Bizaantii keessatti dabarseera. Akkasuma baay'ee bareedaa fi jabaadha. Akkasumas kanaafidha shamarranii fi giiftii duree hedduun kan isa jaalatan. Ofii isaatii booji'amaa qulfii Faaximaa Hatun ta'uu isaa dhimma addaati. Tarii giiftii Aliinaa warra Filaafiyus jaallatan keessaa tokko ta'uu dandeessi. Haa ta'u malee akeekkachiisni hamma tokko addaadha. Akkaataa Abdurrahman giiftii duree Aliinaa waliin itti agarsiifame akkasuma giiftii duree Aliinaan Abdurrahman baay'ee dinqisiifatteetti. Guyyoota dhufan keessatti yeroo iskiriinii dabalataa kan kennamuuf yoo ta'u amalli giiftii duree Aliinaa yeroo dheeraa akka turuu fi amala ishee gaarii ta'uu isaa ifa haa goonu. Obboleessa ishee irraa xiqqoo addaadha isiin. Yoo ammallee jaalalli Filaafiyus garaa ishee keessa jiraate guyyoota dhufan keessatti mul'ataawwan Faaximaa fi Aliinaa gidduutti mul'atan ni argina jenneeti yaadna. Faaximaan immoo Aliinatti hinaafuu ni dandeessi. Garuu Abdurrahman ammallee qeenxee waan ta'eef carraan isaa guddaadha. Erga deefneen gantee booda Abdurrahman giiftii Aliinaa waliin wal faana ni ta'a. Daawwattoota koo giiftii duree Aliinaan eenyu waliin wal fuuteettaniiti yaaddo? Koomentii irratti nu barreessuu hin dagatina. Warroonni viidiyoo keenya haga dhumatti daawwattan galatooma. Akkasuma viidiyoo keenya laayik godhuudhaan chaanaala keenya Ororii Riikard Dibbakee sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa bantanii ol irra kaachuu hin dagatina. Haga qophii biraa qabannee walitti dachaa nutti nagaan nuuf tura isin jenna.